Kabajamtoonni fi jaallatamtoonni hordoftoota KLTV hundumti keessanuu akkam jirtan. Kun KLTVdha. Yeroo hunda akkuma beekamu koorsiilee sadarkaa yuunivarsiitii kennaman kan common course jedhamuudhaan beekaman afaan Oromootti jijjiiree isiniif dhiyeessaa turuun keenya ni yaadatama. Har'as akkuma barame global trend course jedhu isiniif dhiyeessuudhaaf qabannee dhiyaannee jirra. Nu hordofaa isiniin jenna. Kun global trend chapter 1 understanding of international relations kan jedhu paartii jalqabaan kan kutaa isa jalqabaati. Kanaaf nu wajjin turtii gabaadhaa isiniin jenna. Jalqaba irratti akkuma handaawutii yookaan mujula mooshin yookaan Ministry of Higher Education nuuf kennee irraa hubachuu dandeessanitti jalqaba irratti konseptiin jiru conceptualizing nationalism nation and state kan jedhu konseptii nationalismii nationii fi stateii kan jedhudha. Tokkoon isaanii adda baasnee ilaalla. Akkuma beekamu bara dhiyeenyaa kana keessa nationalismiin yookaan nationalism jechuun gabaabumatti gara afaan Oromootti gaafa jijjiirru sabboonummaa yookaan sabboontummaa jechuudha. Sabaan boonuu akka jechuuti. Kanaafuu nationalism is the most influential force in international affairs. Bara dhiyeenyaa kana keessatti most influential force yookaan nama wantoota dhiibbaa uumuu danda'an bara dhiyeenyaa kana keessa wantoota dhiibbaa uumuu danda'an keessaa addunyaa irratti wantoota dhiibbaa uumuu danda'an keessaa sabboontummaan isa tokko. It has caused the outbreak of revolution and the wars across the globe. Inni kun immoo sababoota wantoota teelee gurguddoo addunyaa keenya irra ta'an baay'eedhaaf sababa baay'ee ta'uunsaadha. Sababa adda addaa ta'uunsaa ni yaadatama. Fakkeenyaaf revolutioniin adda addaa akka inni jalqabu yookaan outbreak akka inni godhuuf sabboonummaan sababa ta'uusaadha ni yaadatanii. Akkasumatti illee lollo adda addaadhaa kan addunyaa kana hunda keessatti addunyaa kana raasaa ture sabboonummaan sababuu akka ta'e ni beekama. Fakkeenyaaf Balkan State kan jedhamu revolution of Balkan State yookaan Balkan crisis kan jedhamuudhaan beekamu akka revolutioniin ka'u sababa ta'uunsaadha ni yaadatama. Nationalism theme is coming the nation state as a key actors in the world politics. Dhufaatiin nationalismiidha yookaan dhufaatiin sabboonummaadha. Bara dhiyeenyaa kana keessatti nation state wanti jedhamu kun akka uumamuuf yookaan nation statein kun akka furtuu siyaasa addunyaa keessatti akka furtuu ta'uuf sababa guddaa kan ta'edha. Dhufaatiin isaadha jechuudha. Mee gabaabumattuu Ingiliffaan isaadha yookaan direct meaning of nationalism maal akka ta'e waliin ilaallu. Nationalism is a doctrine that asserts the nation as the basic political unit in organizing a society. Namni kana jeemmoo Haywood bara 2014tti bara 2014tti jecha kana jedhe maal jee nationalism is a doctrine that asserts the nation as a basic political unit in organizing a society. Hawaasa tokko hundeessuu keessatti sabboonummaan akka doktrinii tokkotti akka yookaan basic political unity in organizing a society jechuun basic political entity kan ta'e jechuudha. Yookaan siyaasa tokko keessatti akka furtuutti wanti sabni tokkotti dhaabbatee irratti hundeeffamu nationalism jechuun isa kana. Nationalism jechuun bakka doktrinii nation saba tokko akka yookaan nationalism jechuun doktrinii saba giddugaleessa godhachuudhaan giddugalummaadhaan saba fudhannee jechuun saba irratti dhaabbannee yeroo hawaasa tokko gurmeessinu nationalism jedhama jechuudha. Nationalism jechuun gabaabumatti tokkumaan dubbachuudhaaf yaalaa ture. Nationalism is a doctrine that asserts the nation as a basic political unity in organizing society. Hawaasa tokko hundeessuu irratti giddugalummaadhaan yookaan saba giddugaleessa godhatee wanta fudhatu jechuudha. Kanaafuu nationalismiin akkasitti hubatama. Nation jechuun immoo isa kanarraa addaadha. Nation jechuun saba jechuun afaan Oromootiin directly yoggaa jirre akkuma afaan Oromoo keessattis beektan nationalism kan jennu sabboonummaa erga ta'e nation jechuun immoo saba jechuudha. Saba jechuun maal jechuudha? Nation are historical entities that involve organically out of more similarity community and they reveal themselves in myths, legend and songs. This is the same the word of Haywood. Just as I try to tell you before, nation saba jechuun historical entity isaanii, historical background isaanii, organically jechuudha. Wantoonni isaan yookaan jalqaba dhufaatiin isaanii akkamitti akka dhufaa turan san jalqaba similar background similarity irraa yoo dhufan. Amma fakkeenyaaf yoo fudhanne Oromoo jecha jiru kan yoo fudhanne jechi Oromoo jiru kun wanti inni ibsu maqaan Oromoo jiru kun saba maqaa sabaati.
Inni kun immoo dhufaatiin isaadha jalqaba iddoo tokkorraa akka maddi beekamaadha. Kanaafuu organically out of more similarity in community yookaan saba wal fakkaaturraa kan dhufan jechuudha. Saba jechuun wanta wal fakkaatu iddoo tokkicharraa kan dhufan jechuudha. They reveal themselves in ways. Isaan kun immoo mataa isaaniidha. Wantoota jalqaba irraa himamaa turan sanirraa karaa himamaa dhufe saniin itti daddarbaa dhufe saniin hundi keenya akka tokko taanetti hubatanii jechuudha. Akkasumatti illee leejendii yookaan wanta jalqaba duraan hawaasa dura ture ja'amaa ture san kan akka kan ofii godhatanii fudhatan jechuudha. Soongis sirboota adda addaa keessatti illee fudhataa turanii jechuudha. A nation constitute community of people joined by shared identity and common social practice. Nation jechuun immoo akkuma reefu dubbanne wantoota hawaasa gidduutti eenyummaa hawaasa gidduutti sheer godhaman eenyummaa hawaasa gidduutti komanii ta'an jechuudha. Wantoota amma fakkeenyaaf Oromoon Harargee jiruu fi Oromoon bakka biraa jiru yookaan Baalee Arsii akkasumallee fudhatan Booranaa fi Wallaggas kan jiran kun wantoota tokko isaan taasisu kan sheer godhan qaban jechuu isaan kun hundumtiinu common social practice qaban. Amma fakkeenyaaf Irreecha fudhatan Irreecha kan hunda Oromooti. Oromoon hundumti isaadha practice godha jechuu isa kana maal godha isa kanarratti common social practice qaban jechuudha. Kanaafuu nation jechuun uummata yookaan hawaasa bakka tokko jiraatu yookaan naannoo tokko jiraatu kan isaa waan wal fakkaatu yookaan aadaa wal fakkaatu eenyummaa wal fakkaatu qaban akkasumatti illee wantoota hawaasa keessa jiru tokko jechuudha. Common social practice jechuun wantoota sabni tokko yookaan common social practice yookaan waan hawaasni tokko godhu kan taasisan jechuudha. This is KLTube. Don't forget to subscribe our channels. At the end of 18th centuries, the state came to radically transformed. Kana jechuun dhuma jaarraa 18ffaa keessa isteetiin baay'een isaaniidha ni jijjiiraman akka duraan irra ijaaraman irraa hedduun isaanii ni jijjiirame. The state was combined with nation forming compound known as nation state which was organized differently in the pursuit different goals. Kana jechuun immoo maal jechuudha? Nation jechuun jalqaba akkuma beekamu koorsii kana keessatti wanti isin akka hubattan barbaadu koorsii kana keessatti seenaan ni jira. Seenaan biyya tokko ni jira, seenaan saba tokko ni jira, wantoota adda addaati jira. Seenaan impaayirata biyyoota duraan illee hedduun ni jirani. Kanaafuu dhuma jaarraa 18ffaa booda isteetiin duraan ijaaramaa ture sun ni jijjiirame jechuudha. Duraan akkamitti ijaaramaa ture akkamitti immoo jijjiirame kan jiru fuuldura keenyatti kan laallu ta'a na wajjin tura. Ammallee turtiin keessan wajjin haa ta'u isin jecha. Just as I try to say in the previous, the state was combined with nation forming compound noun. Compound nation kan jennuun kun gabaabumatti kan jijjiirame dhuma jaarraa 18ffaa kana booda ni jijjiirame kan jenne nation kan jaamaa ture empire Roomaa kan jaamaa ture sun maali jijjiirame nation state jijjiirame. Inni kun immoo kan jijjiirame haala duraan ture sanirraa goolii adda addaatii fi wantoota akkaataan ijaaramisasalleen bifa adda ta'een ijaarame jechuudha. The revolution that took place in Britain and North American colonies in 1776 were we the people of America in the constitution declared. Kana jechuun maal jechuudha? Bara 1776 keessatti North American uummanni jiraataa ture yookaan British North American colony kan jennu biyya amma nuti Ameerikaa jennee waamnu tun karaa Noorziitiin North America kan jennuun kun Ameerikaa kaabaa kan jennuun kun British jala turte. Bara 1776 ammoo kolonii kanarratti revolutionii guddaa kee akkuma jalqaba jennee gaa sabboonummaan revolutioniidhaaf sababa guddaa ta'e jennee akkuma dubbanne bara 1776 kanatti gaa we the people of America jedhamuudhaan ummanni North America keessa jiraataa ture kun British irra kaanii jechuudha. Kan duraan koloniifattee hacuuccee qabdee Biriiteeniidha jechuudha. Kanaafuu walakkaa jaarraa 18ffaa booda kan jenneef isa kana jechuudha. Inni itti aanu immoo in the French in 1789 provide models for other nationalists to follow. Kana jechuun bara 1789 illee French keessatti revolutionii guddaa ta'e. French keessatti revolutioniin kun akka kan waan taasise this is the result of nationalism. In French, all the king regime was overthrown with the interior social order. Isaan kun immoo French keessatti maaltu ture raayimii ture yookaan raayim kan jennuun kun mootummoota ture mootummoota gaafa san bulchaa turanii ture social order jira. Social order kan jennuun kun slave entity akkasumatti illee ammasis citizen jedhamuudhaan akkuma Greek faa keessatti dur beekamaa ture san social order qabanii jechuudha bulcheres and
jamuudhaan soorii irraanfachuu kiyyaa fi histirii kutaa 10ffaa keessaffaa akkas barachaa turre bulchaareesii fi bulchaarees ka jennuun kun abbootii qabeenyaa tokko tokkoo fi warra kaapitaalizimii hordofan warra gartii teekinooloojii yookaan naggaadotaa fi qotee bultoota jamuudhaan Fireenchi keessatti sooshaal ordarii jira jechuudha. Garuu bara 1789 kana booda wanti kunis ni ka'e. Inni kun akka lafaa ka'u kan taasise the result of nationalism jechuudha. The Congress of Vienna of 1850, where the settlement was reached at the end of Napoleonic Wars, 1799 up to 1815, due to French Revolution, nationalist sentiment were going across the continent. Kana jechuun maal jechuudha? Vienna Congress kan jedhamu hundi keessanuu barattoonni sooshaaliitiin ni beektan jechuudha. Bara 1815 kana keessatti Vienna Congress jedhamuudhaan taa'amee ture. Vienna Congressiin kun sababni inni guddaan inni taa'ameef Napoleonic War kana indi godhuudhaaf. Napoleonic War jechuun Napoleon Bonaparte kan jedhamu French keessatti akkuma beektan bara 1799 kaasee hanga bara 1815tti French bulchaa kan turedha jechuudha. Isaan kana biyyoota Awurooppaa kana hedduu isaanii conquer godhaa ture. Garuu French Revolution kana booda maaltu dhufe? Nationalist sentimentiin kun akka addunyaa kana ardii san guutummaa isaa babal'atu taasise jechuudha. Sababni kun nationalism 19th century were liberal statement concerning self-determination which had the way domestic politics and the ramification of international politics. Kana jechuun maal jechuudha? Jaarraa 19ffaa irraa kaasee ergamni nationalismiin qabu liberal sentiment concerning jechuun kana jechuun maal jechuudha? Ergamni guddaan jaarraa 19ffaa booda sabboonummaan qabatee dhufe self determination jechuun eenyummaa fi hiree mataa ofiitiin murteeffachuu kan jiru duratti jechuudha. Self determination kan jennu hiree mataa ofiitiin murteeffachuu kan jiru kana ergamni guddaan nationalismiin jaarraa 19ffaa booda qabatee dhufe jechuudha. Isa kana inni kun immoo especially akkaataa domestic politikii keessatti ittiin biitii tokko itti hoogganamtuu fi international trade irratti immoo akkamitti akka gaggeeffatan kan jirudha. Self determination kan jiru kun maal jechuudha? Self determination undermine the political legitimacy of Europe's empires. European empire kan jedhamu hedduun isaanii ni ture jechuudha. Osoo nationalismiin kun hin dhufin dura. European empire kun akka tuffatamu taasise maaltu? Nationalismiin jechuudha. Sabboonummaan European empire kun akka tuffatamu taasise. Self determination kun eenyummaa hiree mataa fi namni tokko mataa ofiitiin murteeffachuu qabaa jedhanii biyyoota baay'eedhaan koloneeffataman irra finciluu isaaniitiin jechuudha. Bara 1848 this quickly spread across the continent for self rule. If bulchuu waan jiru tokko jechuudha. Self eenyu hiree mataa fi murteeffachuu maal fidee dhufe? Self rule fidee dhufe. If bulchuu yaada jiru fidee dhufe jechuudha. But were defeated. Garuu haa ta'u malee inni kun akka itti eegalesanii itti fufaan ture. The middle class demand inclusion in political system via language of nationalism. Isaan kun immoo middle class warra jedhamuun upper class, lower class, middle class jedhamuudha warra gaafata kaa turanii. Isaan kun immoo hundumti isaanii maal godhanii? Political keessa galuudhaaf yookaan siistama politikaa kana keessa galuudhaaf siistama siyaasaa kana keessa galuudhaaf gara nationalismiitiin gaafataa turan jechuudha. At the end of First World War in 1918, the self-determination was acknowledged as a right and most people formed their own state in Europe. Kana jechuun immoo bara 1918 keessa dhuma walakkaa waraana addunyaa tokkoffaa bara 1918 kana irraa kaasee self determination kun akka mirgatti ilaalamu eegale. Kanaafuu biyyoonni baay'een Yuurooppiidha maal godhanii isteetii mataa isaadha akka saba isaaniitti maal godhanii isteetii uummatanii jechuudha. Kanaaf European international system become the first time truly international jedhamuudhaan European international system kun kan uumame jechuudha. Westphalia systems kan jiru kun immoo or the 30 years war jechuun waraana waggaa 30ffaa jedhamuudhaan kan beekamu. Westphalia kan jedhamu kun bara 1618 hanga bara 1648 kan ture kun waraana waggaa 30ffaa jedhamuudhaan waggaa 30 jedhamuudhaan kan beekame. Biyyi tokko biyya biraatii wajjin hariiroo akkamii akka qabaachuu qabdullee murteessee ture jechuudha. Asitti wanti akka hubattan barbaadu garaagarummaa guddaan jiru maali yoonaan jettan nationalism jechuun sabboonummaa jechuudha. Nation jechuun immoo saba jechuudha. Nation state jechuun immoo biyya saba tokko qofarraa ijaaramte jechuudha. Amma fakkeenyaaf Afrikaa keessatti yoo fudhattan, Somaaliyaa yoo fudhattan, there is single nation and
is a specific boundary for that single nation. Then they create their own government that ruled by their own nation. That is known as nation state. Fakkeenyaaf amma fudhattan biyyi takka daangaa mataa isii kan qabdu yoo ta'e daangaan mataa isii sun immoo uummata mataa isii kan qabu yoo ta'e uummanni mataa isii kun immoo akkasumatti illee deebi'ee mootummaa mataa isaanii waan qabaniif Soomaaliyaan Afrikaa keessaa nation state jechuu ni dandeenya jechuudha. Soomaaliyaa isa biraa jechuudha. Kanaaf nation state jechuun biyya saba tokkorraan daangaa of dandee fi mootummaa of dandee kan uummata of dandee qabdu jechuudha. Nation jechuun immoo saba jechuudha. Understanding international relationship kan jedhu immoo itti fufa. It is not merely field study in integral aspect of our everyday lives. Kana jechuun akka field of study qofa osoo hin ta'in jireenya guyyaa guyyaa nuti adeemsisaa ka'e oollu keessatti international relation inni jira jechuudha. The limits to international relation will continue to impact of your life intermediaries. Garuu jechuun immoo waan kana niin restricting godhe hojjette hin dandeessu jechuudha. Especially even if amma wanta kanarraa dhageeffachaa jirta. YouTube kun it is a matter of international relations. Trade, education, music, culture, language, transportation, technology, information, what blah blah. That is known as international relations that connect the whole world or the entire world as a single system jechuudha. Kanaafuu isaan kun hundumti isaaniidha maalidha? It is a matter of international relationidha. Originally, the study of international relations first used by Jerry Bentham in 1798 was all seen largely as a branch of study of law, philosophy, or history. In the first university chair international relations was founded at the University of Wales, UK. Bara 1919 international relations wanti jiru kun akka fiildii seeratti fi seeraa akka fiildii falaasamaa akkasumatti illee immoo akka fiildiilee tokko history yookaan seenaa keessatti seenaa falaasamaa fi seera keessatti University Wales jedhamu keessatti biyya England bara 1919 kana keessa eegalee jechuudha. International relations wanti jedhamu kun jechuudha. Today international relations could be used to describe range of interaction between people, groups, firms, association, parties, nation, or state or non-governmental association. Isaan kan hunda of keessa qabata. Namaa fi namallee ni qabata. Har'a fakkeenyaaf through Viber, through WhatsApp, one person can connect with another person without his country. Biyya tokko keessa taa'isee biyya biraa keessatti nama tokko wajjin walqunnamtii godhuu dandeessi. That is a matter of international relations. Groups, this is the same one. Gareen tokko fi gareen tokko firmii nama fakkeenyaaf firmiin tokko biyya alaatti erguuf biyya alaatti as fiduus associationiin paartiin adda addaa nationiin sabni tokko jechuudha. Statein kun hundumti isaaniidha. This is a matter of international relationship or international relation. Events such as international conflict, international conference on global warming, international crime play fundamental part in study of international relations. Kana jechuun gochoonni tokko international conflict kan ta'an fakkeenyaaf wal dhabdee addunyaa yookaan idilaa addunyaa kan ta'e international conference global warming irratti greenhouse effect wantoota akkas jennu san irratti international conference event that take place in international relation jechuudha. International crime play a fundamental part in study of international relation. Kana jechuun immoo yakki addunyaa ta'e jechuudha. Yakki biyya tokko biyya biraa walitti buusu yookaan yakki lammii biyya tokkootii fi lammii biyya biraatti illee at the same time yookaan yeroo fakkaataa keessatti miidhuu danda'u. That is known as international crime. Isaan kun hundumtiin the event of or it is a part of that is studied in international relation jechuudha. Isaan kan akkasitti hubattanii participation in international relation or politics is also inescapable. Kana jechuun immoo hariiroo international hariiroo addunyaa yookaan siyaasa hariiroo addunyaa keessatti hirmaachuun waan jalaa baamuu hin dandamne waan jalaa hin baattee hin dandeenye biyyi tokko irra biyya biraatti wajjin hariiroo kan qabne tasumayyuu hin jiru. Amma fakkeenyaaf fudhattan closed door policy biyyi fayyadamtu biyya North Korea fudhattan we cannot say that it is out of international relation but due to some extent there is political there is economical there is technological connection with other countries. For that matter, we can say that international relation and the politics is cannot escapable or inescapable in literal language. Then domestically government has monopoly on legitimate use of force. Kana jechuun immoo biyya tokko keessatti mootummaan tokko mootummaa aangosa kophaa isaa qaba jechuudha. Amma kana jechuun keenya monopoly on the legitimate use of force kan jennuun kun biyya tokko keessatti jechuudha. Amma wanti asitti international and domestic waan jedhamu tokko jira jechuudha. Amma fakkeenyaaf mootummaan Itoophiyaadha.
Itoophiyaa bulchuu irratti kophaa isaa aangoo qaba. Garuu immoo hariiroo biyya alaatii wajjin walii godhuu irratti biitii tokko kan gavarnimentii addunyaadha. Mootummaa addunyaa jedhamee wanti lafa kaa'amee hin jiru jechuudha. Yookaan addunyaa tana akka tokkotti ilaalcha tokkoon seera tokko wanti haa bultu jiru hin jiru jechuudha. Kanaas fuuldurna keenya jira itti dhufna. Kanaafuu hariiroo addunyaa gaafa jennu addunyaan kun mootummaa tokkoon bulti jechuu keenya osoo hin ta'in mootummaan biyya tokko bulchu biyya san keessatti aangoo kophaasaa qaba. Garuu immoo biyya biraatii wajjin hariiroo uumuudhaaf mirga qaba. Akka jechuuti jechuudha. In international politics, no one has a monopoly of force, and therefore international politics often being interpreted as a realm of self-help. Isaan kun immoo akka isaan itti hiikamuu qaban akka waan gartee mataa ofii of gargaaruudhaaf biyya takka wajjin hariiroo uumtuuti malee biyya kana akkasii hojii bulchaniif yookaan akka barcumatii irra teessee jirtu Ameerikaan si jala qabduuf Ameerikaadhaa wajjin hariiroo uumta jechuu miti. Kanaaf akkasitti hubattanii international relationships are therefore too important to be ignored due to anarchy, but it is also complex to be understood at a glance. Kana jechuun immoo maal jechuudha? International relation ka jennuun kun anarchy jira jechuudha. Mukaan mootummaan tokko hin jiru dhorgamuu danda'a, ignore godhuu dandeessa. Garuu immoo it is complex to understand at a glance. Kana jechuun glance tokko mukaan waan bikka dhaabbataa tokkotti wantati adda baastee mootummaa waan hin jirreef jettee dhorkuu dandeessu hin jiru jechuudha. Kanaaf complex waan ta'uuf mootummaa tokko naa bultoo jette it is complex to say that, but it can be important to be ignored kan jennuun isa. Kanaaf don't forget to subscribe our channel. This is ScaleTube. That's dedicated for your equipment with different knowledge of common course. Let us continue. What is international relations do in global affairs? The first one is study of global state system. Kan jechuun immoo akkamitti biyyi takka biyya biraati wajjin akka hariiroo qabaachuu qabdu kan dubbatu. Fakkeenyaaf Itoophiyaan Gibxii wajjin yookaan Ijiptii wajjin akkamitti hariiroo akkam akka qabaachuu qabdu kan dubbatu. International law, international relationship is study. That is the study what? Global conflict. Maybe that global conflict kan jennuun kun biyyoota garaagaraa lama jidduutti yooniif kan ta'u taate that is a matter of international relationship or global system, state system. Violence and wars wal dhabbee fi waraana ta'uu danda'a. Akkasumatti peace and cooperation hariiroo nageenyaa fi corporation uumurattis akkasumatti global trade and business global trade and business kanarratti illee maal ta'uu danda'ani maatarii ta'uu danda'a jechuun international trade migration fakkeenyaaf namni baay'een asii gara Saudi Arabia gaafa deemu mootummaan biyyoota gamtoomanii maal wanti jamu sun mirgi sarbamuu namaa kanaaf dubbatiisee matter of international relation. Refuge kana jechuun refuge jechuun nama karaa kooluu galtoota jechuun kan kooluu galtoota warri jennuun kun namni tokko sababa siyaasaatiif biyya tokko keessa sababii wal dhabdeetiif biyya tokko keessa deemee gara biyya biraa dhaquu danda'a. Sanbooda asylumii kan namaaf that is a matter of international relation. Terrorism fakkeenyaaf terrorism kan warri jennuun kun maal jechuudha? Shororkeessitoota addunyaa warra ta'an fakkeenyaaf warra akka Boko Haram, warra akka ISIS isaan kun is a matter of international relations. Climate change amma fakkeenyaaf Paris agreement ni beektan jiyaadha isan hundumti keessan ni beektani. Paris agreement jechuun kan addunyaan irra walii galtee sababa climate change global warming sabateef maal godhanii addunyaan irra walii galtee kan dhufe jechuudha. For that global climate change is a matter of international relationship or this event that took place in international relation field. Energy crisis jechuun amma fakkeenyaaf bishaan Abbayyaa gaafa hidhamee Egypt yoo bishaan kan dhabdu taate it is a matter of international relations for American to interpret and intermediate between Ethiopia and Egypt. For that is a matter of international relations. Totally hunger and poverty, all of that is a matter of international relationship that took place in international relation field. Kan jechuun isaan kun hundumti isaaniidha. International relationship keessatti gahee guddaa qabanii international relation keessatti immoo maal qabanii warra fudhatamuu kan hojjetamu irratti hojjetamuu qabanii event jechuudha ta'ee isaan kana jechuudha. Kanatti aanummoo international politics is preeminently concerned with art of achieving a group in this against opposition of other group. Kana jechuun immoo yeroo baay'ee
we can say that a matter of national interest wanta jedhamu jira. Isaan kun hundumtiin national interest biyya tokkodha achiif godhuudhaaf faallaa gara biyyaatiin kan dhaabbatoo ta'e fakkeenyaaf amma Itoophiyaan bishaan hidhachuun isiidha. It is a matter of what national interest. It is that this act may be go against Egyptian. Maybe Egyptian can say that it is no, this water is belonging to me. Jechuun bishaanichi kiyya ta'uu qaba jettee lafaa ka'uu dandeessa jechuudha. Eenyu Egypt kan jennu biyyi kun. Garuu immoo isaan wanta achiif godhachuu qaba barbaadan bishaan kasaanii dhuguma kasaanii ta'e osoo hin ta'in they want to achieve their ends against the opposition of our country. Kana jechuun akkasitti hubachuu dandeessan yaada. International politics is also about maintaining international order. Kana jechuun immoo international politics wanni jennuun kun siyaasa addunyaa wanti jennuun kun orderii yookaan tasgabbii addunyaa ta'e tokko lafa qabsiisuudhaaf kan itti fayyadamnudha. Kan addunyaan amma itti fayyadamaa jirtu jechuudha danda'ama. But the order has maintained to be anarchical order. Kana jechuun immoo anarchical wanti jiru kun inni dhufna fuuldura keenya jira. Anarchical world keessatti ta'uu qaba. Kana jechuun maal jechuudha biyya mootummaa tokko qofaana addunyaa kana hunda ija tokkoon kan laalu jira. That is a matter of unipolarity we can see in the future. Kana jechuun fuuluma dura keenyatti ilaalla. Addunyaa kan akka harka isaanii keessa jirtutti biyyoonni ilaalan ni jiran. Amma fakkeenyaaf that is wrong way that United States charter was signed in October 1945. 51 states signed it. Biyyoonni yookaan statiin 51 Ameerikaa keessa jiran hundumti isaaniidha. Chartarii bara Oktoobarii 1945 dhiyaate kan irratti hundumti isaaniidha mallatteessanii jiran. Anarchical world keessatti ta'uu qaba jechuudha gabaabumatti. In the first decade of 20th century, the UN grew between ni member bara biyyoota 189 hanga 192 gidduutti United Nations wanti jedhamu kun illee achumaan guddate. It is a matter of international relationship. You can remember that the emperor of our country at that time was signed that UN character as that time. Kana jechuun akkuma beektan mootummaan biyya keenya bulchaa ture yeroo san keessatti illee dhaqee waan san saayin godhaa ture jechuudha. It is a matter of what? It is a matter of international relationship. I think you can understand something from my video. If the video is favor to you, don't forget to subscribe my channel and pass your comment. It is our constructive stimulus. Kanaafuu isaan sun wantoota nu jajjabeessan dadammaksituu keenya waan ta'eef subscribe gochuun dagatinaa, commentii keessan immoo pass godhuun dagatinaa. Yoo isinitti tole immoo like illee osoo nu gootanii nutti tola. Kanaafuu itti fufnee jirra. Nature and the evolution of international relation kan jedhu immoo mata duree itti aanudha. Mee akkamitti dhufuu danda'e, akkamitti dhalachuu danda'e jennee ilaallu international relation wanti jennuun kun. During the medieval Europe there were two institutions with pretension to power over European, the Catholic Church and the Empire. Kana jechuun geroo gaafa duraadhaa san maaltu ture institutionii dhaabbata gurguddaa lama ture medieval Europe keessatti. Medieval Europe kan jennuun kun biyyo bara giddu galeessa Europeedhaaf kan jedhamu kun maaltu ture baroota institutionii yookaan dhaabbata gurguddaa lama ture. Isaanis Catholic Church yookaan mana amantaa Catholikiitii fi Empire biyya san bulchaa ture jechuudha. Mee amma manni amantaa kun maal godhaa ture? Empire immoo maal akka godhaa ture waliin ilaalla. Church or Catholic Church or Roman Catholic Church jedhamuudhaan kan beekamu was the spiritual authority with its center in Rome. Rome taa'ee biyyoota baay'ee kana control godha jechuudha. Before the rise up of nationalism kan jennu kun jechuudha. Osoo nationalism rise up hin ta'in dura Rome keessa taa'ee biyyoota adda addaa keessatti spiritual authority qaba jechuudha. Inni kun Rome immoo bakka inni taa'ee jiru biyyoota baay'ee jalatti conquer godhee qabee ture jechuudha. Occupied Roman Catholic Church kan jennu kun as the same one occupied crucial role in cultural and intellectual life of the Middle Ages. Bara giddu galeessaa kana keessatti maal godhee crucial role qabatee ture jechuudha. Cultural and intellectual life keessatti even hanga aadaan biyya tokkodha biyya biraa keessatti akka babal'atu, afaan biyya tokkodha immoo biyya biraa keessatti akka babal'atu ta'uuf crucial role taphachaa ture jechuudha Roman Catholic Church kun. Inni itti aanu immoo maal kan jiru empire dha kan itti aanu jechuudha. Empire jechuun kan ta'a ture known as the Holy Roman Empires. Known as Holy Roman Empire jechuun baay'ee waan nama ajaa'ibudha.
Empire kun kan gaggeessu waa'ee siyaasaati garuu maal jedhama Holy Roman Empire jechuun qulqulluu Roman Empire keessatti kan ture qulqulluu Empire Roomaadha jechuudha akka jechuuti ture jechuudha established this is established in 19th century predominantly German speaking including part of Italy, France, Netherlands, Belgium is biyyoota kanaan hundaa'e ture jechuudha biyyoota kana konkiir godhuudhaan hundaa'e ture Itaaliin keessa jirti, France keessa jirti, Netherlands keessa jirti, Belgium keessa jirti jechuudha biyyoota kanarra dhaabbachuudha biyyoonni kun kan hundaa'e jechuudha Roman Empire kan jennuun kun during the legitimacy from the Roman Empire but had done it is political power inni kun immoo political power keessa qaba jechuudha it is go with the side of church jechuudha church fi empire kun wal cinaa deeman garuu yeroo san crucial role kan taphachaa ture church dha jechuudha garuu ka'umsi sabboonummaadha isaan kana hunda crash godhe jechuudha gabaabumatti wanti akkasiin asitti akkasiin hinjaamu barbaade. With the reformation in the 16th century, the nation unified Europe broke down completely as a church began to split apart. Kan jechuudha jarraa kudha jaffaa keessatti immoo European churchiin kun bigga lamatti adda qoodamuu eegale. Martin Luther namicha yommuu ture bara 1483 hanga bara 1546tti kan turee fi John Calvin kan jedhamu immoo bara 1529 hanga bara 1564tti kan ture. Isaan kun lama maal godhanii amantaa duraan ture sanirraa adda baasanii amantaa biraa uuman amantaa sanirraa jechuun haalota tokko ilaalanii siyaasaaf amantaan adda bahuu qaba jedhanii gaafii hedduu 95 thesis kan jedhamu akkuma beektan san 95 thesis qabatanii amantaa kaatolikii irratti yookaan dhaabbata amantaa kaatolikii kana irratti kan biyyoonni baay'een Northern Europe jiran akkuma reefu isin jenne German jiranii Belgium jiranii akkasumallee France keessa biyyoonni tokko maal godhanii Europe kana irratti Roman European Empire kana irratti kan isaan kun immoo kan isaan hundeessan amantaa Protestant Church become state run and the church lands become property of state church fi amantaan kophaadhaan ta'uu qaban janii warra lafaa kan jechuudha isaan kun kanaaf gaafa kana qabeenyi baay'een isaadha qabeenyi Belgium keessa ture qabeenyi German keessa ture qabeenyi France keessa ture kan Roma ture jechuudha baay'een isaadha is Holy Roman Empire jedhamuudhaan beekama ture garuu immoo ka'umsa Martin Luther booda fi ka'umsa John Calvin booda maaltu eegale isaan kun hundinuu kan biyyaa ta'uu eegalan amantaan akka amantaa deemuu qabdi biyyi immoo akka biyyatti deemuu qabanii ijaanii gaafii gaafatan jechuudha they were asked in the mouth of nationalism garuu kingiin yeroo san ture the kings rejected traditional claims as local authorities isaan kana immoo German ifaa bulchitu jedhiisuudhaaf reject godhe Belgium ina bultu Belgium ifaa bulchitu self determination of Belgium itna maal godhaa ture reject godhaa ture jechuudha this lead to extend wars to the next to all European countries inni kun immoo rejection kun immoo maal fide extended war kan ta'e fide jechuudha especially that known as 30-year war kan jedhamu san fide jechuudha X in German Sweden example in German, Sweden, Croatia, England, and Switzerland, France, up to 17th century, claiming traditional rights and rebelling against encroachment of kings. Isaan kun immoo maal jedhamudha? Germany jira, Sweden, Croatia, England, and Switzerland, France. Maal godhaa turanii inuti ifiinif bulchina mirgi keenya nuuf haa eegamu jedhanii hanga jaarraa 17ffatti gaafataa turan. Jaarraa 17ffaa jechuun bara 16 duwwaa hanga bara 1999 jechuudha. Isaan kun gaafii kana hunda kingii maal godhaa ture? Reject godhaa ture jechuudha. Garuu immoo rejectioniin kun maal fide? Rebellion fide jechuudha. The 30 years war bara 1618 hamma 1648 with the bloodiest and the most protracted military conformation of the era. Kana jechuun immoo era baay'ee dhiini baay'een itti dhangala'aa ture jechuudha. Sabboonummaa waan akkana dhufee lafa qabatee miti jechuudha. 13 years war is often called religious conflict since Catholic state confronted the Protestant. Protestant Catholic waan bareeroo baay'ee wal dhabaa turaniif 30 year wareen kun kan inni gaggeeffamaa ture biyyoota reefu maqaa dhawaa ture san Sweden, France, German, Belgium isaan kana gidduutti Protestantii fi Catholic wal dhabbee guddaa keessa ture jechuudha yeroo sanitti. The Treaty of Westphalia 1648 tti immoo Treaty of Westphalia kan jedhamu kun ni hundeeffame kan hundeeffameef immoo waraana waggaa 30 kana conclude good has become symbolized the new way organized international politics. Then after achirraa eegaleeti jechuudha nationalism kun kan break up godhu eegale. Don't forget our
title, it says that evolution of evolution of nationalism one, international trade one, international relation one jo, sorry, international relation one jo achirraa ka'e jechuudha. All states were formally equal sovereign. Here was no overreaching power and sovereignty. And the formal equality lead to problem of anarchy. Kan jechuun isaan kun hundumtu maal fidanii sovereignty waan jedhamu dhufe overreaching power inni hafe achi booda ni jira ni dhabame jechuudha. Formal equality ni dhufe. Kanaafuu maaltu dhufe problem of anarchy dhufe jechuudha. Duraan biyya tokko keessa taa'anii biyyoota Room keessa taa'ee Room keessatti center isaa godhatee biyyoota baay'ee kana control godhaa ture jechuudha. Spiritually and politically jechuudha. But at the end of 30 years or Treaty of Westphalia, those all of nationalism was concluded. Inni kun immoo the independent state began to dispatch ambassadors to avoid misunderstanding and unnecessary conflict. Westphalia Treaty sanarraa eegalee immoo biyyoonni tokko ambassador mataa isaanii uumachuu eegalan. Sababni isaanii hundumaan immoo walhubannaa dhabaa fi lolo waliin barbaachisne unnecessary conflict kana hambisuudhaaf baay'ee itti fayyadamaa turan. Indeed wars continued to be common, but they did provide Europeans with sense of common identity. Isaan kun hundumtinu dhumaatiin isaanii kun hundinu maaltu dhufe namoonni baay'een dhumuu eegale. Isaan kun hundinu common identity isaan kana hundaafuu maaltu dhufe furmaanni akka dhufu taasise. Europeans certainly had significant impact on Americans. Kana jechuun akkuma beektan European kun certainly had significant impact qaba. North and South America kanarratti isaan lachutu American kun maal qaba significant impact qaba. However, it had far less impact on Asia and relation with Africa. Akka gartee achitti dhiibbaa guddaa qabu san garuu immoo asitti Asia fi Africa keessatti hin qabu. Sababni isaadhaatiif maalii fi jalqaba akkaataan qoomsa isaaniidha asirraa adda waan ta'eef jechuudha. Garuu immoo at the end of 18th century, as a result of this so-called industrial revolution, Europeans began to looking for new market overseas. Kana jechuun immoo maal eegalanii isaan kun immoo biyyoonni humni kun dadhabanii Roman Empire kun dadhabee jira. Biyyoonni Balkan State kun rise godhanii independent declare godhatanii jiranii. Isaan kan hundumaa self determination ask godhee galanii. Garuu immoo gaafa jaarraa 18ffaa booda dhumaa jaarraa 18ffaa booda maaltu eegale industrial revolution waan jedhamu eegale. Isaan kun immoo maal eegalanii they start to begin looking for new market overseas jechuudha. Isaan kana booda immoo maal godhanii jaarraa 19ffaarratti immoo European countries joined this scramble for colonies of bara 1884 hanga 85tti Afrikaan osoo nafin isa hunduma isaaniidha kolonii jala galchuu eegalanii yookaan koloniidhaan scramble qabsoodhaan humnaan qabachuu eegalanii jechuun biyyoota kana. Colonial possession become symbol of great power status. Kana jechuun immoo akkuma beektan akkuma street beekaa turtan qabeenya colonial biyyoota kolonii kana qabaachuun immoo maal ta'e dhufuu eegalee akka biyyoota aangoo guddoo qabdutti of laaluu eegalan jechuudha. This is a matter of international relations. Through the process of liberating themselves from the colonized that European models were copied. Isaan kun immoo wanti hubachuu qabdu Afrikaanis maal godhuu eegalee gaafa Roman Empire kufuusanu akka laafutti hin kufne yaada joo develop godhanii biyyoonni Afrikaa keessa jiran biyyoonni colonized ta'an kun hundumti isaaniidhaatis maal ta'uu eegalee ifirraa fachisuu eegaleen jechuudha. This is briefly how modern world was made. Inni kun immoo akka addunyaan har'a keessa nuti jiraannu kun akkamitti akka dhufan nutti agarsiisa. Even akka reefu jechaa turre sanitti biyyoonni Eurooppiidha biyyoonni North America jiran kun hundumti isaaniidha British jala turan. British isaan kun immoo akka isaan fincilan wanti isaan taasise wantoota ammalaalaa turre kana jechuudha. Kanaafu don't forget to subscribe our channel. This is the first part of chapter 1. We will start in this near soon chapter 2 of this part 2 of this chapter. Don't forget to subscribe my channel and share to other relative for your friends. Hiriyoota keessan isin dhiyoo jiraniif baay'eedhaaf illee share godhuun dagatinaa, subscribe gochuun dagatinaa. Yoo isinitti tolle immoo comment nu barreessaa. Yaada qabda waan jijjiiruu qabdan jettan comment irratti akka nu barreessitan isinin jenna. Linkii as gaditti argattan kana irratti illee yookaan karaa Telegramaatiin doing leads to being kan jirullee yoo isinitti tolle karaa saniin na dubbistanii wanta sirreeffamuu qabu hunduma keessaadhaa sirreessuu dandeenya. Waan hordoftaniif baay'ee galatoomaa. Yeroo dhiyeetti chapter 1 part 2 sada qabanni dhiyaanna actors of international trades international relation kan jiru fi level of analysis kan jiru qabanni dhiyaanna waan hordoftaniif baay'ee galatoomaa isinin jaa turtii gaarii isiniif haa ta'u.